Galatooma Sannaayitiin jedhama Yuunivarsiitii Haramayaatti barattuu digirii sadaffaati. Dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee jedhamee wanti haaraallee dubbadhu hin jiru garuu yeroo tokko tokko wanta barbaachisaa ta'e irrallee deddeebi'amee dubbatamuun gaarii waan ta'uuf kan inni harka baasee jechuu barbaadeen. Wanti ani jechuu barbaade maalinni namuu hin jedha inuma beekamalleeni tokkoffaa garuu duraan dursa sin galatooma sinii fi warri sin fakkaatan namoonni baay'een seenaa dogoggoraa, seenaa dharaa, seenaa saba kana gadi qabu maal yeroo barreessu isaan keessaa immoo namoonni muraasni waan san deconstruct gochuudhaaf karaan deemamu baay'ee barbaachisaa fi baay'ee guddaadhas. Yeroo namni waan jechuun namni yeroo baay'ee maalinni akkuma beekamu majority gara majoritytti goraa mire sobnis yeroo baay'ate dhugaa fakkaata akkuma jedhamu namni baay'een garas gora garuu namni tokko namni lama namni waan fedhelee naanaa jedhu waan an beeku dubbachuun qaba dhugaan qallatti malee cittullee akkuma jedhamu jechuudha gara dhugaan goruu qaba jedhee ton namni karaa hin baramneen deemu namoota muraasa namoota akkasii fi isin fakkaatan jechuudha saniif dhugaa dubbachuudhaaf galata qabdanii namoonni akkasiillee ni baay'achuu qabadeen yaadaan. Kanatti aansee wantoonni xixiqqoon ani dubbachuu barbaade yookiin irra deddeebi'ee akkuma duratti jedhee namni kun kaasaniiru wanta haaraa miti garuu irra deebi'ee dubbachuu barbaadu maalinni sabni Oromoo yeroo hunda nan jedhaan saba guddaa ta'e akka xiqqaatti of ilaalu. Namni illee akkasumatti isa ilaala. Saba guddaa ani dhugaa dubbachuudhaaf addunyaarra illee jira jedhee sun yeroo tokko tokko namni sabni hagana guddatu sabni hagana baay'atu akka Itoophiyaatti miti akka gaanfa Afrikaatti akka Afrikaatti baay'atu afaan isaa bal'atee baay'atee dubbatamu haa ta'uuti garuu akka xiqqaatti of ilaalu namni illee akka xiqqaatti isa ilaalu akka xiqqaatti ofiifillee buluu bare kun illee isa bulchuu bare ani Oromoo ta'e malee sabni biraa addunyaarra jira jedhee ton dubbachuudhaaf xiqqoo dogoggora natti fakkaata. Kuni meebii duudhaa ni sabmiisifii qabaachuun keenya bilchina keenya haa ta'u jennee gara bal'ifannee buluu baruu keenya sansan irraa madda ta'a tarii malee yeroo baay'ee wanta akkasii mul'atu garuu kanatu ta'e wanta addunyaarra faallaa jechuudha yeroo tokko tokko. Kana jedhee ton wanti biraa wanti ani dubbachuu barbaadu maalinni akkuma isin hundi keessan jettan kan hin dubbatamnes baay'een akkuma jiru akkuma beeknu Oromoon maaliin mo'amee yoo naan jettan anaan waan xixiqqaadhaan mo'ame jedhee sana yaadaan waan xixiqqaatti fakkaata maalinni jettan yoo na gaafattan akkuma jedhame lola irratti immoo dursee du'a durseet wanta kun kaaniif milkaafne milkeessa durseet wanta gurguddaa wanta sodaatamu wanta yookiin kun akka ideal jedhamee ton kun inni yaadama laata jedhamee ton yaadamu yaa adawaan irra deddeebi'ee akka malee karaa baay'ee kaasuu dandeenya karaa atileetiksii Abbabaa Biqilaa jechuun nama miila duwwaa kaatee ton yeroo duraatiif Afrikaa irraa maaraatoonii moo'ee Daraartuun dubartii ishee jalqabaa akkasuma gurraacha keessaa moo'ee kana jechuun maalinni namni kun hin ta'a jedhamee kan hin yaadamne akka kun Itoophiyaan maal jedhamu san akka waan ideal ta'e waan hin tuqamne waan bira hin gahamne bira gahee ton kan cabsuu danda'e kan cabses Oromoodha jedheen yaadaan wantoota baay'ee kaasuu hin dandeenye wanta hin yaadamne adawaas jennaa wanta baay'ee lola adda irratti adda atileetiksii haa ta'u karaa baay'eetiin ni mo'a. Waan gurguddaa moo'ee yeroo ka'u garuu waan xixiqqaadhaan mo'ama waan akka piroopagaandaa hojjechuu Oromoon dura moo'ee ka'eeti kun dursee sirba baasa kun dursee walaloo barreeffata kuni dur qofaa miti ammallee ta'aa jira maali dubbachuu barbaachise amma wantuma TPLF torban sadii keessatti ta'e shoora guddaa eenyutu qabaayyuu ture achi toora Tigraayitti jedhamee beekama eenyu akka dursee dura garuu eenyu maali minishaadha nama hin beekama jechuudha durillee miti har'allee jechuudha ni ijaan wanta argaa jiru kana jechuun maalinni akkuma isin jedhe wanta gurguddaa wanta kun biran geenye kun qarqara taa'ee ilaala erga Oromoon moo'ee ka'ee godhee erga ka'ee garuu akkuma duratti isin jedhe dura walaloo dursee kan barreeffatu kan sirba baasu kan wal weddisu eenyu jettan inuma beekama jechuudha kanaaf kanarratti dammaquu qaba jedhanii yaadaan Oromoo ofitti simuu haa ta'u kan kaanittis gandatti simuudhaaf wanta ofii godhe namni akkamitti dubbachuu sodaata namni akkamitti of faarsuu sodaata yeroo tokko tokko na dhibaan dhugaa kanaaf Oromoon wanta gurguddaadhaan moo'ee ka'e wanta xixiqqaa
Ay kunimmaa maali moo miti kana haasa'u maali barbaachisedheef tuma akka waan salphaatti dhiisa namni naasa'ata isaan achi gootni isaa jechuudha. Kanaaf wanta akkanaa akka propaganda ta'uu danda'a, seenaa barreeffachuu ta'uu danda'a, ittiin wal faarsuu ta'uu danda'a, sirbuu ta'uu danda'a, walaloo barreessuu ta'uu danda'a. Wantoota akka xixiqqaatti ilaallamutu ni mo'aa jira yaadaan. Wanta amma addunyaa irrattis ta'uu ni malaalami. Realitiin on the ground jiru adda, propagandaadhaan maali sobni immoo akka mo'anuu beeka. Kanarratti dammaquu qabna dheetanan yaadaan dhugaa dubbachuudhaaf oolte. Waan kaan immoo yeroo kaate waan xixiqqaadhaan mo'amuu hin qabnu jedheen yaada. Maaliif psychological makeup keenya mo'amaadha, boo'uudha yeroo hunda akkasii cunqurfamnee duunee caccabneedha. Suni soba totaalii soba ta'uu dhiisuu danda'a in fact. Garuu san qofaayi. Ani yeroo tokko wanti irratti waliin galle maali seetan? Biyya kana ijaaruudhaaf shoora guddaa qabnaa hojjennee ton shoora actually isaa miti Gahee jedhame dhugaadha. Qabna jennee erga kaane seenaan badaa hoo seenaa badaa irraa sheeriin godha Oromoo. Fakkeenyaaf Oromoon cabeera du'eera jaalleen tokko sachitti toorsanti kaasee ture. Cunqurfamneera maal hin jedhama. Actually Oromoon hin cunqursu maal akka aadaattis akka seenaattis maal nama beekama. Haa ta'uuti garuu seenuma badaa san keessa shoora hin qabnu. Maaliif namni yeroo hunda waan gaarii hojjetaa miti. Waan badaa jechuun badaa keenyas himachuu qabna jechuudha. Akkuma jarri waan gaarii isaa hoo himataa badaa keenya akkuma niis immoo karaa saniin deemuu qabna dhee yaaduun. Wanti gaariin hoo jiraate isas dubbatachaa wanta badaa hojjennes hoo jiraate isas haasa'aa deemuu qabna. San irratti dubbatamuus yaadamuus qabadhee waan yaadu fan kaaseera. Kanatti aansee garuu ani wanta lama yookiin sadi akka gaaffiitti isinii kaasu. Maali seetan? Akkuma hundi keenya jenne sinimoonni caalaa bareettanii seenaan gootummaa, seenaan olaantummaa, seenaan Oromoon biyya kana utubee seentar ta'ee pirifarii miti Oromoo. Biyya kana ijaaru homaa dhoksaan qabu. Dhoksamullee waan afaan baasee dubbatu. Haa ta'uuti ilaalchi mo'atamaa kun. Ilaalchi gadi aantummaa kun akkuma duratti jedhee addunyaarra wanti hin jiru wanti hin baratamne maajoritii ta'ee odoo jiru akka maayinooritii of laaluun kun yeroo baay'een kaa'ame federaalizimii eenyu feevar godhame yeroo godhame addunyaarratti saba maayinooritii ta'e garuu Itoophiyaan eenyu Oromoon federaalizimiin hoo badee nama badaa'edha. Afaan kiyyatu badaa'edha. Afaan aga Taansaaniyaa maalitti dubbatamu kana jechuudha. Kanaaf kun eessaa madda? Ani dhugaa waan gaaffii natti ta'uuf. Seenuma nitti himamaa niis ofitti himaatii turre santu dhufee ammas gadi buunaa laata jedhee sodaarra ka'a moo maalirraa ka'a? Mo'ataa ta'anii guddaa ta'anii bal'aa ta'anii odoo jirru yeroo hunda gadaantummaan nitti dhagahamuun kun ni hin beeknuun kun namni gaarii uffatellee gaarii dubbatullee Oromoo miti. Oromoon isaati Oromoo fakkaatu sin jedha kun isaati jara fakkaatedha jechuudha. Maaliif waan xixiqqaa fakkaatu kanatti ni balleessa jira waan ta'eef. Kanaaf kun eessa madda? Kan jedhan yeroo hunda gaaffii natti ta'a. Odoo isinillee jechuun akka mariittis ta'e akka deebiitti naa deebistanii. Inni lammaffaan amma san gaaffii natti ta'u tokko. Seenaa Itoophiyaa faarsuun keessattuu Oromoon seenaa Itoophiyaa yoo faarse yoo Itoophiyaan keenya jedhe yeroo tokko Itoophiyaa jechuun inni saalfatamaa biyyittiin jedhama. Malee Itoophiyaan keenya yookiin biyyi keenya hin jedhamu. Biyyittiin jedhama akkuma jarri yaa hagarii ta'edhan jechuudha. Kanaaf akkasitti cabsinee toon Itoophiyaan keenya jedhee jennee dubbachuun kun maaliif saalfatama? Kana qofa oolun ta'in namni akkas jedhee dubbatu immoo Oromoo akka ganetti maaliif ilaallama? Ani baay'ee biyya ijaaruu keessatti utubaadha maal sirriidha. Garuu wanti san deconstruct gochaa jiru maal seetan? Namni Itoophiyaadhaaf hojjete akka Oromoo ganetti waan yaadamuuf. Namni Itoophiyaa faarsu Prime Minister keenya ilaaluu dandeecha. Namni biyya kanaan guddisa jedhe kun immoo Oromoodhaaf akka chaalenjiitti ilaallama jechuudha. Kanaaf namni waa'ee Itoophiyaa dubbatu waa'ee biyya tokkummaa maal haasa'u maaliif akka Oromoo cabsutti Oromoo balleessuu danda'utti maaliif akka sodaattu ilaallama kan jedhu gaaffii natti ta'a jechuudha lammaffaarratti. Kanaaf maal jettanii oon dheeresse dhiifama sadaffaa inni dhuma isinis obbotaa dhiifama wajjin dhumarratti kan inni eegee ture maa'inni wanti amma deemaa jiru seenaan baay'ee seenaa keessatti wanta baay'ee ta'e
sanis akka haasofnu gochaa jiru. Haa ta'uuti amma wanti jira ta'aa jiru kun seenaa san irra deebinee hojjechuun fakkaatu. Seenaa Oromoon hojjeteera garuu keessa hin jiru jedhamu san har'umallee yeroo biyya bulchaa jiru jennutti yeroo Oromoos maajoritiin irratti biyya ijaaruu kana keessatti akka haarattis ta'ee akka itti fufsiisutti hojjechaa jiru kana keessatti yeroo har'as gadaantummaan itti dhagahamaa jiru kuni seenaa durii sanillee nitti deebisuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon maal gochuu qaba jettanii kan jedhu gaaffii kiyya galatama.